Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Durboo Caalaati. Har'a kan qabadhee dhufe egaa mata duree fi rakkoo nama baay'ee kan ta'e waa'ee molaa'uu mataatii fi furmaata isaa an jedhu irratti qabadhee dhufe. Egaa akkuma beekamu molaa'uun kun yookaan immoo baldness inni jedhamu kun rakkoo nama hedduuti. Ispeeshaalii dhiirota hedduu umurii malee mataan isaanii sababa garaagaraatiin molaa'ee yeroo namoonni dhiphatanii waa adda addaa godhan fa'aa ni mul'atu. So kanumaaf nuti sarara waa'ee molaa'uuti irratti molaa'uun maali yookaan immoo baldnessiin maali? Maaltu isaaf nama saaxilaa? Akkamitti immoo ittisuu dandeenya? Akkasumas wal'aansi isaa hoo maal fakkaata? Fi wal'aansi isaa maali? Guutummaatti illee waan kana duubatti deebisuun ni danda'ama waan jedhu irratti waan tokko isinii qooduufan dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenyaaf immoo keessummaa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Nu wajjin tura hanga dhumaatti. Egaa molaa'uu yookaan baldness kan jedhu kanamee hiikuma isaatirraa yaa kaanu amma asirratti molaa'uu malee otoo molaa'uu biraan ga'een wanti jiru hair loss yookaan immoo alopecia wanti jedhamu ni jira. Alopecia jechuun haphachuu rifeensaa jechuudha. Haphachuu rifeensa aloopeciaani saama'u baldness yookaan molaa'uudhaa gad jechuudha. Haphachuu rifeensati inni dura isiniin jedhe sun molaa'uu yookaan baldnessiidha. Kun immoo haphachuu yookaan immoo hair loss isa jennuudha. Kana lamaantu jira. Hair loss yookaan haphachuun kun it can affect any part of our body. Qaama keenya kamiyyuu bakka rifeensitti argamu kamiyyuu affect gochuu danda'a jechuudha aloopeciaan kun. Bakka kamiyyuu bakka rifeensi jiru hundaa jechuudha. Garuu molaa'uun yookaan baldnessiin kun buqqee mataarra rifeensatti argamu qofa jechuudha. Scalpii qofa. Garaagarummaa isaanii tokko mataa qofa irratti ta'a. Inni biraan immoo excessive hair lossdha kun. Baay'eedha jechuudha. Rifeensa baay'ee rifeensi baay'een yeroo dhabamu yookaan namni sun guutummaatti mataa affect godha jechuudha. That's molaa'uu yookaan immoo baldness jennuun isa. Garaagarummaan jara kana lamaanii kanadha. Normaalii nama kamiyyuu keessatti baay'ee guyyaatti nama rifeensa naannoo 50 hanga 100titu nama kamiyyuu irraa buqqaa jechuudha. Yeroo dhiqannus haa ta'u, yeroo filannus haa ta'u, yeroo rifeensa keenya qaqqabannu nama rifeensa naannoo 50 hanga 100tu akka buqqa'uudha ragaa baay'een kan himu. Haa ta'uti garuu rifeensi kun kan buqqa'u 50 hanga 100 haa ta'u malee akkuma sanitti rifeensi haaraan biqileetoo rifeensa bubuqqaa san bakka bu'aa jechuudha normaalii. Haa ta'uti garuu namoota molaa'an kana keessatti namoota sababa garaagaraatiin molaa'an kana keessatti rifeensi kun bakka otoon bu'iin hafaa jechuudha. Bakka otoon bu'iin hafuu qofa osoo hin taane rifeensi guyyaadhaan rifeensi kanaa olii bubuqqa'ee caccabee raawwatee namni sun caalatti akka molaa'u ta'a jechuudha. Kanaaf namoota akkasii keessatti inni bakka bu'u sun hin jiraatu jechuudha. Saniifidha namoonni sun kan molaa'an. So maaltu molaa'uu kana fida kan jedhutti gaafa deemnu sababa garaagaraatiin irree wanti kun haa dhufu malee waan sadi jira. Wanta ijoo sadidha waan kanaaf kan nama saaxilu. Age, genetics fi hormonal. Wanni ijoon molaa'uudhaaf nama saaxilu jara kanaa jechuudha. Umurii genetics yookaan immoo genetics yoo jennu family history qabaachuu jechuudha. Maatii keessa jiraachuu fi jijjiirama hormoonii. Waan kun sadeen molaa'uu yookaan immoo baldnessii kanaaf wantoota ijoo nama saaxilanii jechuudha. So mee maaltu fida kan jedhutti tokkoon gaafa deemnu tokkoffaa family history waan jedhamu. Family history jechuun akkuma dura jedhe genetics kana wal qabataa jechuudha. Maatii keessa first and second generation maatii keessa yoo jiraate abbaa yookaan haadha yookaan immoo abbaa akaakayyuu keessa obbolaa akaakayyuu keessa kanneen keessa yoo jiraate nama sanirrattirree carraan mul'achuu ni jira jechuudha. Kanaaf inni tokko family historyidha. Baldnessiin maatirraa ni darbaa jechuudha. Inni biraan hormonal yookaan immoo jijjiirama hormoonii. Jijjiiramni hormoonii qaama keessatti illee taasifamu rifeensi akka baldnessii kanaaf nama ni saaxilaa jechuudha. Baldnessiin baay'ee duratti dhiira qofa affect godha jedhamee yaadama. Haa ta'uti garuu baldnessiin
common irree ta'uu baatu maqaa addaa qaba. Common irree ta'uu baatu dubartoota irree inni affect godha jechuudha baaldinasiin kun. Kanaaf ka hormonaalii mee jijjiirama akkamiititu waan kanaaf nama saaxila kan jennu gaafa laallu tokko yeroo ulfa inni biraan harma hoosisuu akkasumas immoo dubartoonni erga marsaa laguu arganii erga marsaa laguun itti dhaabbate yookaan immoo menopause nuti jennu jechuudha. Menopause hormonaalii jijjiiramni sababa fiiziyooloojiitiin yookaan sababa uumamaatiin sababoota kannaan jijjiiramni hormoonii qaama keenya keessatti ta'u mulaa'u kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee durboonni yeroo kaancaara yeroo ulfaa rifeensi isaanii bubuqqa'ee haphachuun kun dubaroota baay'ee irratti ni mul'ata jechuudha. So jijjiiramni sababni inni lammaffaan sababa jijjiirama hormoonii jechuudha. Sababni inni biraan medications. Medications jechuun qorichoota jechuudha. Qorichoonni hedduun kan dhukkuba garaagaraatiif sila dhukkuba biraatiif kennaman kan rifeensa akka namarraa dhumu yookaan baaldinasii kana fidan hedduu jiru jechuudha. Achi keessaa isaan ijoon tokko keemoteraapii. Keemoteraapii jechuun qorichoota kaansarii adda addaatiif kennaman jechuudha. Keemoteraapii qorichoota kaansarootaaf kennaman jechuudha. Qorichoonni biraan qorichoota dhiphinaaf kennaman yookaan immoo antidipiresaantaan jedhaman. Qorichoota dhiphinaaf kennaman, qorichoota ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaaf kennaman yookaan immoo anti-hypertensive. Qorichoota dhukkuboota onneetiif kennaman. Qorichoonni dhukkuboota onneetiif kennaman, ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigatiif kennaman, dhiphinaaf kennaman kunneen illee rifeensi akka namarraa dhumu taasisuu danda'u jechuudha. Sababni inni biraan medical illness yookaan dhukkuboota jechuudha. Dhukkuboonni tokko tokko kan rifeensa akka namarraa dhumu taasisan ni jiru jechuudha. Achi keessaa isaan ijoon tokko Tinea capitis yookaan immoo infekshinii faangasii jechuudha. Infekshinii faangasii kan mataa irratti mul'atu bifa geengotiin yookaan ring type lesion yookaan mataa nama saniitii irratti waan akka daalachaa kan hooksisuu fi geengoo waan akkasii kan irratti fidu bakka tokko darbee rifeensi sun akka dhabamu ni taasisaa jechuudha. Komplikeeshinii isaati tokko isaa inni biraan dhukkuboota akka dhukkuba sukkaaraa. Dhukkubni sukkaaraa illee waan kanaaf nama ni saaxilaa jechuudha. Inni biraan malnutrition yookaan immoo hir'ina nyaataa. Akkasumas dhukkuboota autoimmune yookaan immoo autoimmune disease dhukkuboonni jedhaman jiru. Isaan irree dhukkuboonni waan kanaaf nama saaxilan ni jiru jechuudha. So medical conditiononni kanneen baaldinasii kanaaf illee warra nama saaxilan jechuudha. Inni biraan raadiyeeshiniidha. Raadiyeeshinii mataadhaaf taasifamu. Raadiyeeshinii jechuun carara termii dhumti isa ibsamu cararuma akka jechuuti. Raadiyeeshiniin kun yeroo baay'ee kan inni kennamu wal'aansa kaansariitiif, wal'aansa kaansarii garaagaraatiif, ispeeshaalii kaansarii advaansed ta'ee guddate qoricha kaansarjeriin faan godhamuun cimu keessatti yookaan immoo bakka kaansarii sun qaama namaa keessa yeroo faca'e raadiyeeshiniin kun baay'inaan isaaf kennamaa jechuudha. So raadiyeeshiniin dhukkuba biraatiif kennamu heerloosii kana fiduu danda'a yookaan immoo baaldinasii illee fiduu danda'a jechuudha. Inni biraan emotional stress. Rifaatuu adda addaa dhiphina gurguddaa miidhaa qaamallee ta'uu danda'a, miidhaa saayikooloojii illee ta'uu danda'a. Emotional stressiin hamaa ta'e waan kanaaf nama ni saaxilaa jechuudha. Haa ta'utii garuu wanni gaarii ta'e emotional stressii kana keessatti temporary hair loss-dha yookaan immoo rifeensi nama sanii deebi'ee marguu danda'a jechuudha. Hedduu keessatti baay'ee samaa'u deebi'ee marguu danda'a. Warra family history qaban kana keessatti malee baay'ee isaanii keessatti duubatti deebi'aadha jechuudha. Garuu warri family history qaban age fi family history-dhaan wal qabatee wanti jiru duubatti deebi'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni biraan hair styles.
haalli nu itti rifeensa sirreeffannurree maatar godhaa jechuudha. Heer istaayiliin garaagaraa fakkeenya kan baaldinasiidhaaf namoota saaxilan ni jiru. Inni kun egaa ispeeshaalii istaayiloota rifeensaa ittiin sirreeffatan kan akka waan teenshinii rifeensa irratti dabalachuudha. Fakkeenya mataa mimicciiruu, mataa gogsuu, wantoonni akkasii kun rifeensi hundee isaa wajjin kan heer folikilii wajjin akka buqqa'u waan taasisaniif isaan kunillee baaldinasiidhaaf nama ni saaxilu jechuudha. Inni biraa dura kaaseen jira eejidha, umuriidha. Egaa umuriin isaa akkuma beekamu wantoota waan kanaaf nama saaxilan keessa jiru jechuudha. Ilmi namaa doggola turee bulee dabala. So amma mee gara ittisaa isaatitti gaafa deemnu baaldinasii yookaan molaa'uu kana ittisuu ni dandeenya moo hin dandeenyu gaafa jedhuufi ittisuu ni dandeenya. Garuu ittisuu kan nuti dandeenyu warra anjeneetikii hin taane qofa jechuudha. Kan jeneetik hin taane yookaan faamilii irraa nutti hin dhufin samaa'u ittisuu dandeenya. Garuu faamilii histirii irraa kan nutti dhufe jeneetikaalii kan karaa maatii keenya irraa nutti dhufe ittisuu hin dandeenyu jechuudha. So warra ittifamuu danda'u akkamitti ittisuu dandeenya kan jedhu gaafa laallu tokko medikeeshinoota fakkeenyaama medikeeshinii qorichoota duratti akkuma dura isiniin jedhe qorichoonni garaagaraa heer loosii fidan jiru baaldinasii haa ta'u heer loosii so erga qorichoota isa fudhannee waan kana kan ofirratti argine yoo ta'e ogeessa sanaas ofsiisu maaliifin qoricha santarii isinii geeddaruu danda'a jechuudha. Qoricha biraa kan rifeensa namarraa yookaan baaldinasiif finne geeddaruu isatti isinii jijjiiruu danda'a jechuudha. Kanaaf isa tokko isa kana inni biraan medical illnessiidhaan kan namni sun medical illnessii kan qabu yoo ta'e isa saniif wal'aanamu jechuudha. Medical illnessii duratti jenne san kan jiru yoo ta'e isaaf yoo wal'aaname namni sun waan kana duubatti deebi'uu fi danda'a jechuudha. Kan durallee mataan isaa waan kana developing godhin akka developing goone fi yoommoo qabaatellee yoo waan sanirraa wal'aaname waan moluu mataa isaa moleessu sanirraa yoo wal'aaname duubatti deebi'a jechuudha. Kanaaf medical illnessii duratti jenne san isarraa wal'aanamuudha. Inni biraan stressii maal kanarraa hanga danda'ameen bilisa ta'uudha, relax gochuudha. Heer istaayilii warri heer istaayilii akka duratti jenne mataa baay'ee micciiranii mataa goggogsanii yeroo hundaa mataa harkaan micciiran sun isa san dhiisuudhaan mataan isaanii akka waan salphaa kanaan rifeensi isaanii akka irraa dhumne taasisuu danda'u jechuudha. So inni biraani fi ijoon keerii nuti rifeensa keenyaaf kenninuudha. Daily rifeensa keenyaaf keeriin nu kenninu maatar godha. Keeriin kun gaan akkamiiti tokko rifeensa keenya akkuma beekamu yeroodhaan dhiqanna. Daily yookaan immoo every other day yookaan guyyaa sadii akkuma nuti toletti dhiqannaa jechuudha. Sanillee yeroo goonu rifeensa jiidhaa baay'ee sukkuumuu dhiisuu. Harkaan sukkuumuu dhiisuu filaa baay'ee dhiphaa ta'een qaawwisaa dhiphaa ta'een jiidha saniin filuu dhiisuu qabna jechuudha. Filaa qaawwisaa babal'aa ta'e fayyadamuu qabna. Sanumaayyuu immoo erga rifeensi goggogee ta'uu qaba jechuudha kan nuti rifeensa san filuu qabnu. Akkasumas immoo rifeensa akka hin goggogne irree gochuu qabna jechuudha. Namni biraa immoo warri tarii aduu keessa baay'ee deeman yookaan immoo sanshaayiniitti expose baay'ee warri ta'an hanga danda'ameen rifeensa isaanii aduutti yoo expose gochuu baatan gaariidha jechuudha. Sunis caalatti heer loosii ni fida waan ta'eef. So ittiin isaa kanneen inni biraa wal'aansa isaati. Yeroo ammaa kana egaa wal'aansa ni qaba. Baaldinasii wal'aansa ni qaba. Wal'aansi isaas egaa bakka lamatti qoodama. Medical and surgical jedhamee bakka lamatti qoodama. Medical and surgical jedhameetti qoodama. Medicaliin kun qorichaan jechuudha. USA FDA'n qorichoota lama wayii approve godhe. Isaanis minoxidilii qoricha jedhamuu fi finasteride qoricha jedhamu. Qoricha kana lamaan approve godhe USA keessatti available dha jechuudha yeroo ammaa. So minoxidiliin kun qoricha topicalidha yookaan akka creamiti ni dibatama bakka rifeensi irraa badisan achi dibama. Effect isaa yeroo baay'ee ji'a 3 haga ji'a 6 booda kan mul'atudha. Minoxidiliin normally qoricha hypertension yookaan immoo qoricha ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigatii kennamudha. Haa ta'uti garuu
Baaldiinasii kanaaf irree ni ta'a. Yeroo baay'ee biyya keenya keessa hin turre amma garuu daldaltoonni karaa dhuunfatiin qoricha kana biyya keessa galchaa jiru. Qorichi kun USA keessatti akkasuma mana qorichaa dhuunfarraa bitama. Ajaja ogeessaa malee hin bitamaa jechuudha. OTC drug yookaan immoo akkuma biyya keessatti parastamoolii, antipeenii qorichoota tokko ajaja ogeessaa malee mana qorichaatirraa bitatan kana minoksidiiliin akka sanitti bitamaa jechuudha. Inni lammaffaan fenestiraayidii isiniin jedhedha. Fenestiraayidin kun qoricha kan liqinfamu ajaja ogeessaa malee fudhatamuu hin danda'u. Inni guyyaatti miligiraama tokkotu fudhatama. Ajaja ogeessaa qofaan fudhatama. Inni kun after 6 months effect isaa kan mul'atu. So medically qorichoota gosa kana lamaanii hanga amma akka treatmentiitti kan itti fayyadamamaa jiru. Inni biraan surgical. Surgicalin maalidha? Hair transplant jechuudha. Hair transplantiin currently biyya keenya keessa ni jira. Garuu immoo somehow expensive dha. Gatiin isaa mi'aadha malee dhaabbanni fayyaa dhuunfaa tokko waan kana tajaajila kana jalqabanii jiru. The best management wal'aansa inni baay'ee murteessan hair transplantii kana jechuudha. Kosti isaa danda'amee kan wal'aansa san dirqama jedhee namni sun yoo wal'aanamu yoo barbaade isatu baay'ee murteessaadha jechuudha. Hair transplantation kun gosa lama qaba. Isa rifeensa wajjiniin transplant godhamuu fi gogaa wajjiniin fuudhamee bakka rifeensi hin jirre kanatti kan godhamuu fi rifeensa qofa hair follicle hundee rifeensaa wajjiniin rifeensa buqqifamee too bakka rifeensi hin jirre kana dhaabama jechuudha. Rifeensa eessaa buqqifama kan jedhuu fi akka ifa ta'uuf usually mataa gara gadiitirraa fudhatama, duuba mataarraa fudhatama. Maaliifini rifeensi duuba mataatitti argamu androjiinii hormoonii androjiinii jedhamu affeekti san godhu jechuudha. Saniif bakka fuulduratti dhaabbate sanittirree affeekti san godhu jechuudha. Kanaaf after a few months rifeensi dhaabbate sun biqileet akkuma rifeensa duraatitti guddateetti fufaa jechuudha. Kanaaf hair transplantiin the best management of baldness jedhameet beekama. So warri maallaqa isaa danda'u isa san akka wal'aansa isaa isa fudhachuu danda'u jechuudha. So kanadha waa'een baldnessii I think ifa jedheeta yaada. Garuu hundarra waan kana baldnessiin irra caalaa wanti isaa psychological impact dha kan inni qabu malee medically dhiibbaan inni namarraan ga'u hin jiru. Garuu namni barbaadu dhiisuu danda'a. Tarii yaangaree jirratti fa'a umurii malee yeroo rifeensi isaanii molaa'u yeroo baay'ee namoonni baay'eetti dhiphatanii hanga dipireeshinii keessa galanitti warri deeman jiru. So warra akkasitti baay'eetti dhiphate saniif tarii wal'aansi yoo barbaachise malee hangas mara dirqama miti jechuudha. Of amansiisanii of dhiphisuu dhiisuudhaan wanti kun nama hedduu affeekti kan godhudha. Nama baay'ee irratti kan mul'atu waan ta'eef yoo wal'aansa isaa fudhachuun hin danda'amne ta'e maloota ittisaa kana fayyadamnee hanga danda'ameen ofirraa ittisaa otoo hin dhiphatin jiraachuunis ni danda'ama jechuudha. Garuu immoo yoo wal'aansa isaa danda'ame wanti sun baay'ee kan nama sanoo dhiphisu ta'e hair transplantii kana yaaluu danda'u jechuudha. So kanuma har'aan isinitti himuu dhufee fayyaa ta'aa galatoomaa.